Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan warroonni viidiyoo kanaan na hordoftan hundi keessanuu nageenyi kiyya iddoo jirtanitti isin haa ga'u jecha dhaamsa sadeen takka dabarfachuuf dhufe ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaa irra jiraatan hundi isaanii tokkummaadhaan ka'uun sirna ergamtuu nafxanyaa mootummaa Dr. Abiy Bilxiginnaa mormii isaanii irratti dhageessisaa jiru. London Amerika akkasumas warri Australiyaas har'a godhee jira. Hiriirri nagahaa kun dhaabbiidhaan itti fufuu qaba. Wanti kun waan xiqqaa nutti fakkaachuu danda'a. Wanti amma hiriirri biyya alaatti godhamu kun waan xiqqaa nutti fakkaachuu danda'a. No. Hiriirri biyya alaatti godhamu dippiloomaasii mootummaan Dr. Abiy biyya alaa wajjin qabu dhabama godha. Akkuma hundi keessaniyyuu beektan mootummaan Dr. Abiy aangoo irratti bahee otuu biyya keessa deemee hin xumurin adeemsa isaa yookaan imala isaa gara biyya alaatti godhee Ameerikaa akkasumas biyyoota Awurooppaa kun maaliifi warri biyya alaa jiru kun baay'inaan harki caalu rakkina siyaasatiif biyya irraa akka bahan hin beekama. Yoo warri biyya alaa kun bahee simate hangam takka akka dippiloomaasii isaatiif bu'aa qabu waan sirriitti beekuufi. Kana warri biyya alaa jiran kan mootummaa gabroonfataasiin dura ture baqatanii biyyaa bahan amma wanti sun akka hin jirre isaanis akka naqeebalan mootummoonni addunyaa kana beekuu qabu isa jedhudha. Kaayyoon inni guddaan isaa. Waggoota hedduudhaaf ilmaan Oromoo biyya alaa jiraatan bulchiinsa nama nyaataa wayyaanii irratti hiriira nagaa godhamaa tureera. Wayyaaniin takkaa nagayaan biyyoota faranjii keessa deemtee hin beektu. Dippiloomaasiis harkaa daaraa godhaa turan. Akkuma beekamu warri biyya alaa kun jalqaba bu'aa isaanii ilaalanii dhugaa jirtu osoo beekanii bu'aa isaaniitiif wantoota muraasas irra darbaa turan garuu wantoota akka Human Rights gamtaalee Awurooppaa wantoota kanneen dhaabbilee mirga namoota addunyaa irraa wayyaaniin akka abdii kutattu goosisee jira. Hawaasni Oromoo diiyaaspooraa bulchiinsi Dr. Abiy ganaa lafa hin qabanne. Kanaaf hiriirri nagahaa biyya alaatti eegalame cimee jabaatee itti fufuu qaba. Oromoon dhugaa qaba. Rabbi ammoo nama dhugaa wajjin jira jechuudha. Artiistii Hawwii intala qabsooftuu Ilfinesh Qannoo irratti yakki godhamee miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhaa jiranii. Miidiyaaleen Norway intaltii Hawwiin dhalattuu biyya Itoophiyaa taatus lammummaa Norway qabdi. Dhimmi kun miidiyaa addunyaatirra fiigaa jira. Miidiyaaleen Ameerikaattis fakkeenyaaf gaazexaan Ameerikaa tokko dhimma kana irratti barreessee jira daqiiqaa muraasa dura. Kun maaliif nu fayyada? Dippiloomaasii biyya alaa mootummaan Dr. Abiy warra biyya alaa wajjin qabu kutuu hin dandeenye. Hiriira nagahaa qofaan, mormii qofaan, ummanni biyya alaa wanti uummata biyya gargaaruu dandeenyu. Kan madaa'e waldhaansifachuu kan dhukkubsate waan dandeenyu waliin buufne gargaaruu miidiyaalee qabnu dhaabbolee afooshaa jiran hunda jabeessuu waan achirraa hafe ammoo hiriira nagahaatiin bulchiinsa Dr. Abiy kan addunyaa duratti akka inni dhoqqee inni yakka inni dhiiga inni biyya keessatti laaqataa jiru kana mootummoota addunyaatiif ibsuu hin dandeenye kana. Dhimmi kiyya inni lammaffaa kan irratti dubbachuu barbaadu waan garaa nama nyaatu waan sirrii malee An Oromoon hin jiru taanaan eenyutti hin dubbadha. Biddeen eenyu isaan nyaadha. Amaariffa dubbachuu hin dandeenyu miti. Eessatti bullama. Mana siree askoo barbaannee miillaan deemuu hin dandeenyu. Askoo jechuu gurraan dhageenya malee lafa inni ta'e hin beeknu jechuudha. Askoo dhannee lafa xiqqoo afaan Oromoo dhaga'amu dubbatamutti bulaa jira. Hireen keenya waggaa lamas ari'amnee asitti waan makaraa hunda arginee bahuu dandeenya. Garuu namni kuni garuu namummaan nutti dhaga'amu. Dookimentiin qaba ishee dhuunfaan baradha biyyi deebi'ee dhuunfaa barachuuf dookimentii malee qaamina fudhatu eessara. 12 kee tiraaskiriiptii koos 10 kan hin baradhee achitti hin dhiisee dhufe. Amma tuun lubbuudhaan asirra jiru dookimentii isin qabu rakkoon adda addaan irra ga'ee lubbuudhaan jiraachuun sammuu namaatti hin ulfaata. Waan biraatti nama oofa. Adaraa keessan nuu dirmadhaa Oromoon immoo. Nuu dirmadhaa lafa dhannu hin qabnu nuun Finfinnee keessa Awwaashii irra jirra malee jechuudha.
asii bu'ee lafan dhaquun qabu kallattiin itti deemus hin beeku. Inni nama tokko barattoonni Oromoo naannoo Amaaraa irraa baqatanii Oromiyaa keessatti galan akkasumas barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Oromiyaa irraa hedduun ari'aman fakkeenya Yuunivarsiitii Haramayaa Dirreedawaa Jimma Amboo iddoo garaagaraa irraa ari'an lakkoofsan yoo dongoruu baadhee liistiin jiru hagga gara nama 2,000 hin caalan barataan 2,000 yakka tokko malee yeroo ammaa barnoota irraa ari'ame gariin waan maatittiinuu galu dhabee kadaandii Finfinnee gubbaa ciisu jiru jira kan rakkina garaagaraatiif saaxilamee Oromiyaa iddoo garaagaraa keessa jiru barattoota hedduuti barataa 2,000 ol barattoonni naannoo Oromiyaa barattoonni naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessaa baqatanii naannoo isaaniitti galan barnoota idilee isaaniitti deebi'anii jiran barattoonni naannoo Tigraay jalqabumarraayyuu Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessaa bahanii naannoo isaaniitti deebi'anii barnoota isaanii itti fufaa jiru kan naannoo Oromiyaa hoo abbaa hin qaban barattoonni kunniin abbaa hin qaban barattoota abbaa hin qabne barattoota bulchaa hin qabne waan ta'aniif Oromiyaa keessa bittinnaahanii jiru barattoota kanaaf kaampeenii guddaatu eegalamuuf deema kaampeenii guddaa yeroo wal fakkaatatti kaampeenii guddaatu godhamuuf deema waa'ee barattoota kanaa miidiyaa gubbatti akkuma habashoonni warra hin hidhamin osoo dubartoonni hin ugguramin osoo wanni takka hin uumamin diraamaa dalaganii miidiyaalee dhuunfatanitti nus tokko taanee barattoota kanniiniif sagalee ta'uudha qabna inni biraa opiidiyoon bilxiginnaan akka kaadiroonni bilxiginnaa sooshaal miidiyaa gubbatti akka waan kaafaa of dhimmamanii fakkeessanii akka waan abaa of dhimmamanii fakkeessanii akka waan paabaa of dhimmamanii fakkeessanii kaadiroota hubannoo hin qabne fayyadamuudhaan gariin kan ta'e jedhee godhu fayyadamuudhaan Oromoo qooduuf deemu jiranii kana dhahuu qabna. Namni Oromoof quuqamu kamuu namni bilisummaa walabummaa uummata Oromootti amanu kamuu paartiilee Oromoo uummata Oromoo qooduu akka hin dandeenye ifaan ifatti jala sararree itti himudha. Qabsoon nuti Dr. Abiyyi waliin goonu qabsoo paartiitii miti. Qabsoo Oromiyaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Dr. Abiyyi waliin kan akkanatti hadheeffannee mormaa jirruuf Oromiyaan dachii dukkanaa Oromiyaan dachii dukkanooftuu gochuuf siyaasaa isaanii siyaasaa dulloomee Oromiyaa irratti siyaasaa isaan adeemsisuuf deeman Oromiyaa diiguudhaaf isaan deeman dura dhaabbachuudha waa'ee paartiitii miti. Haalli deemaa jiru sirrii malee fokkisaadha. Bara wayyaanee caalaa ilmaan Oromoo ganda gandarraa warri bilxiginnaa hin deeggartan jedhamanii hidhaatti guuramaa jiru. Kumaatamaan. Dr. Abiyyi Ahmad an jireenya kiyya keessatti nama fakkeessitu diinni akka Dr. Abiyyi Ahmad bilxiginnaa inuma hin jiru seenaa uummata Oromoo keessatti. Maaliif jedha? Diina fuulduraan sitti dhufu ofirraa deebifta. Diin afaan damma dibatee ilmaan Oromoo biyya keessatti kumaatamaan hidhaa siyaasaa isaa bareechifachuuf nama hidhame biyya alaatirraa galchee jedha. Dubaayitti ilmaan Oromoodhaa nama 14 ol dubartoota isaa morman gochisiisee hardhas mana hidhaa jiru waan isaa mormaniif qofa. Siyaasaan qoqqoodaminsaa siyaasaa Oromoo qoodanii bulchuu siyaasaa Minilik wayyaanee dargii walitti diqaalomeen Oromiyaa gabroomsuuf deeman dirreen siyaasaa me'eessa dirreen siyaasaa Oromiyaa irra taate Tigraay of dandeettee jirti amma Tigraay shira Abiyyi Ahmad ergamtuu nafxanyaa waan beekaniif dursaniituma bilxiginnaatti hin makamne naannoo isaanii kabachiisanii waraana of danda'e amma fa'aa xayyaara fa'aa qopheeffatanii jiru. Oromiyaan maal qabdi? Dirreen siyaasaa Oromiyaa irra ta'e namni dhumu Oromiyaa irra ta'e dhimma dhadhaawamuu artiist hawwii qofa kan nuti miidiyaa gubbatti arginu Wallaggaa afranitti maaltu ta'aa jira? Guyyarraa namni akka
ummanni haxaawamaa jira guyyarraa jechuudha. Kanaaf mormiin nuti Abiyyi wajjin qabnu mormii garaagarummaa siyaasaatiin mormii Oromiyaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Kana jala sararree beekuudha qabna. Ilmaan Oromoo guyyarraa gidirfamaa jiran, hidhamaa jiran, ajjeefamaa jiran, wanti kabara wayyaanitirraa adda godhu namootuma maqaa Oromoo baataniin namoota ilaalcha Minilik, Dargii fi Mallasiin diqaaloometu ummata Oromoo gabroomsaa jira jechuudha. Kanaaf abbaan fedhe siyaasaa fokkataa Abiyyi Ahmad qabatee dhufe keessaa Oromoo gandaa fi amantiin qoodu wantoota hedduutu jira. Ilaalchi namicha kanaa maal akka ta'e. Lammaa Magarsaa akka silaa xiqqoo ilaalcha isaatiin addaa qabu kanaan morma jedhe naannoo Oromiyaatirraa kaasanii cundura namticha jaakkeetti isaa baataa ture gara aangoo fide Oromiyaa irratti akka fedhe gochuuf jechuudha. Amaarri abbaa ofii barbaadeen bulaa Oromiyaan ammoo Abiyyi Ahmad akka barbaade irratti fataffatuuf Itoophiyaa tana sirriitti bulchuuf Oromiyaa cabsuu qaba jedhee nama yaadudha. Kanaaf wantoota hedduullee kaasuun hin danda'ama. Waan bara wayyaanitu hin taanetu ummata keenya irratti gaggeeffamaa jira. Wantoota hedduu ka fuulduraaf dubbachuuf deemnutu jira. Hardhaaf warruma biyya alaa jiruyyuu namoota hedduu kan aktiivistoota miidiyaa hawaasaa maatii isaanii irratti yaaliin reebichaa hedduutu gaggeeffamaa jira. Kana fuulduraaf haasofna parsanaalillee waan ta'eef wantoota dhugaa irratti hundaa'e kan numarrayyuu kan akka dhuunfaatti anarrayyuu gahaa jiru hedduutu jira waan ta'eef kan asumatti dhiifna. Dhibbaan dhibbatti uummanni Oromoo kaabaaf kibbaan ka'ee diyaaspooraan qabsoon nurraa eeggamtu hin goonaa uummanni biyya keessaa waan danda'u gochuu qabaa. Dr. Abiyyi ergamtuu nafxanyaa mootummaa bilxiginnaa uummanni Oromoo tokkummaan dura dhaabbatee ofirraa darbuun yeroon amma galatoomaa ulfaadhaa. Yaadota hedduu amma viidiyoon kiyyas dheerachaa jira. Wantoota dandeenyu hundayyuu akka uummata Oromootti tokkoomnee yeroon itti adeemnu amma ulfaadhaa galatoomaa kun abdii xayyiboo waaqota.